Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota haadha kootuu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa godha galata rabbii baga jiraattanii akkasumas warroonni laayikii sabskraayibii koomentii yaada adda addaa kennatan hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Har'a salaamiidhaa fi Sa'idoorraa dubbachuu dhufe jechuudha. Isaan duratti ijoolleen galteettaa naan jettanii hin galle boriin deema bor galgala galaa hundaafuu sanyoodhuma Itoophiyaatti argamachuudha. Sanyoo yookaan hojjaa duraa jechuudha. Malee hin galle bor galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 5tti barraraa isiniin jedha. Tikeetti kan torbee tokko kutadhe waan ta'eef torbeetti kutadhe kan dargitanii jirtu. Kanaafiyyuu hundi keessa warroonni du'aa gootan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Hunda keessallee rabbiin isin haa milkeessu isiniin jechuu barbaada. Kanaafiyyuu amma Sa'idoorraa dubbachuu dhufe viidiyoo salaamii tokko ilaalee dhufe beektanii. Sa'idoon dhugaa rabbii mana salaamii dhaqeetu paaspoortii geessee fi wajjinaa sobnaa Sumayyaan as jirti miti jedhanii gaafate jennaanitu giddii meeqaan jechuudha balbanatti tumee isheenillee sodaatte viidiyoo waraabaa turte hundi keessaniyyuu argitanii jirtu waan ta'eef viidiyoo salaamii argitanii todhe yaada baay'ee tokko bakka balbana tumaa ture Sa'idoon itti banuu diddee eenyu akka fide hin beeku eenyu akka argisiise hin beeku ani balbanatti hin banuu maal gochii dhufe minaamin jettee dhugaa rabbii siraatan iyyuu itti haasofsiisuu diddee inni bakka nagummaadhaafitu naguma nattaase jedheen naguma bakka normaaliin jira mitire naguma nattaase kottu gattaa'iiti nattaase nan haasofsiisuu diddee hin tuffatte jechuudha dhugaa rabbii tuffatteetu diddee mana keessa argisiisaa raam lambaa wayitii jana balleesse dhugaa wanti ni ta'eeyyuu mana keessa deddeemti waan tatti asbadheeyyuu jamaa rabbii akkin jedhe kanaaf hin didde dhugaa rabbii balbalatti banuu diddee kadhaa meeqaan bakka warrollaa kiyyaayyuu warri ganda kiyyaayyuu hin jeeqamu jettee dhumarratti balbalatti bante akkuma isin argitanii jirtu miti viidiyoo salaamiidha yoon argine ta'e daqaalaalaa isiniin jedha saniin maal jettee paaspoortii kee fudhadhee laafilaameen na haasofsiisee na hin didde salaamiin dhugaa rabbii laafilaameen haasofsiisuu didde jechuudha. Sa'idoon dhugaa rabbii muca'oon kun hin goddaati beektanii Sa'idoon miskiinaan akkuma beektanii namni sharrii wayinatti yaada namni hamaanatti yaadaan jedhu akkuma itti fakkaatetti yookaan immoo akkanumatti isin jedhee deema dhugaa rabbiin isin jedha Sa'idoon baay'ee tokko nama aarsa dhugaa rabbii maal gochii dhaqeme maal gochii dhaqenniisu paaspoortii ishee maal godhe Sumayyaan achi jirti immoo hin jirtu bilbilaan iyyaafatu nama keewwateetu silaalaa ammanni ofiisaatii dhaqa beektanii amma kana inni amma dhiirummaadha bakka maaliif nama ergadhaanii nan sodaadhaa hidheeti kan inni ofiisaatii deddeemu. Malee jechuudha mucayyoon kadhaa meeqaan balbalatti bante maal jettiin si argisiisa jetteeni si argisiisa ani Sumayyaaf dhaabbadha waan isi godhu natu beeka waan inni irraan si gahaa natu beeka jetteeni itti taakkeeffattee jechuudha dhugaa rabbii itti taakkeeffatte yeroo hin jedhu itti qoyyifatte moo maal jedhu afaan Oromootiin hin beeku waan akkasitti natti fakkaata hundaafiyyuu hin sodaachifte jechuudha hin sodaachifte dhugaa rabbii akkasitti biraa deeme jechuudha ani hedduu tokko bakka dhaqumayyuu walleesseen jedhee maalni kadhatee paaspoortii maal kennaaf innis paaspoortii maalii kennaaf isheenoo paaspoortii baafattee ol deebitee isheenoo gaafanni Sumayyaa mata arge beektanii sharrii walitti xaxuudha jetteetu Sumayyaa targe waan inni si godhanetu beeka maal si gashee sitti meetan godhaayii jetteeni beektanii dhumarratti balbalatti bante jechuudha. Abaaramtuu wayiiti mucayyoonni rabbiin isaa eegu dhugaa rabbii Sa'idoon rabbiin isaa eegu du'aa godhaafi malee baay'ee tokko yerootti akkasitti dhuguma mucayyoon hin gooti barana maal gooti jalaan burjaajessinee Sa'idoon argee yerootti ayyuu fuudhee jireenyi isaa burjaajee yoom jireenyatti deebi'e dhugaa rabbii yoom jireenyatti deebi'e amma immoo inni gammadee kunoo niitii kana nan fuudhaa isaanirraayyuu adda ba'ee Sumayyaan addana dhufuu hin dandeessu haadha ijoolleeti jedhee ba'ee addana dhufe maal gooti kunoo salaamii dhugaa argite duraanis Sumayyaa yerootti inni ayyuu zalgii godhatee itti qophaa'ee akka riyaasaati sabichaa fuudhaa hunduma fuudha ijoolleedhaa fuudhu amma meeqaatti waa fuudhuun jiraachifatan danda'u amma meeqaatti kunoo isheen dhufte miimoorii jalaatte mucaa kana jalaa burjaajessite ammas immoo wayiif dhufte anatu sii godhaa ittiin argitanii jirtu wallaahi anatu sii godhaa anatu waan godhe si godha sitti mee si godhaa itti dhageessanitti dhumarratti itti taakkeeffattee akka waan namni ishee malee hin jirre maaltu sodaataan jedheen kana ayyuun illee utuma nantumatti dubartii kana dhiistee sokkite dhugaa rabbii utuma garaan hin qabbaneessin jechuudha malee Sa'idoon kun akkasitti hin sodaatu hajii guddicha sana faayyuu namatti bitanii reebsisuu danda'u Sa'idoon kun akkuma argitan qobaasaa deema nama fudhatee illee na deemu nama wajjin illee hin naqu namni nama wajjin deema namni nama wajjin deemeetu waa mari'atee waa nama wajjin godha kunoonni qobaasaa deema
engadde qobaasaa dhaqeeti bakka inni balbalatti tube har'as immoo kun deebi'ee qobaasaa dhaqee maaliif qobaasaa deema of eeggachaa na deemu baran siyaanaa jechuun bara yeroo ammaa kanatti nama malee kan sodaatan bineensaa miti bineensa yookaan fiiddee jalaa baata yookaan immoo rukuttee amma inni intinii ta'utti rukuttee harkaa baata dhugaa rabbii nama jalaa ba'uu hin dandeessu bara ilma namaa jalaa tasuma ba'uu hin dandeessu ilmi namaa qaxiisi kutti si hojii nyaattee sirkaa dhuddee raawwatteetu achi jala deebitee si nyaattii jechuudha wallaahi ilma namaa harkaa ba'uu hin dandeessu amma yeroo ammaa kana ani bineensan sodaadduan ilma namaa sodaadda malee bineensan sodaadduan dhugaa rabbii malee jechuudha dhugaa rabbiin haa laaffisuuf malee baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii amma inni engadda kuna mucaa fidate haasofsiifate akka nigaa godhatullee dubbate ni kaan godhadhadhe maal taa'oo jalaa afan haa fuudhu silaa hojii itti deebuu didde maaliif nama duukaa deemsifti Sumayyaan ishi immoo dawwaltee fi abbaa manaa kiyya siin jaalladha anaafati tokko yoomiyyuu gargar hin baanu aareetan si qoree ayyuun si dhiiste sababa kootti ayyuun beekaa bakka gadhiisteef hin beektuuni beekaa utuu isa idoo jaallattutu Sumayyaadha jettee bakka gadhiiste isheenillee bakka gadhiiste isheenillee si dhiiste anis gaabbeera kottu anumatti deebi'ettee dawwaltuufi abbaa ijoollee seetitti qaaniin qabu bara siyaanaa durbii tiktok irratti ol baate dhiira barbaaddachaa jirtuma dhiira kutaa gandeessaa bareedaa maarrii hojjaansaa akkanaa maaloo minaamina moodilisti jedhanii barbaaddachaa jiru tiktok irratti iyyuu kan sheemaaf qaanii ta'e abbaa ijoolleeti itti dawwaltu amma jireenya isaa inni aariidhaa jedhee olii gadi deemu kadhate akka nama tokko kadhate dadhabe wallaahi kadhate ittime hin didde duraan amma immoo inni erginna obsa fixate immoo amma kana taa'ee ijoolleedha daa'ima ola deemaadha arginna amma kana taa'ee obsa fixateetu maana qordi dubartii ishee bichaadha kan ishee caaltuun fuudha jedheetu halkanii guyyaa fi gelaffaa jechuudha dhugaa rabbii kan ishee gadi immoo fuudhu maaliif hafuudhu immoo maaliif deemte wanni gooti maaf deemte jireenya isaa antini gooti wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbiin isin hin jedha baay'ee tokko jechuudha haalli isaa amma Sumayyaa kuni baay'ee nama gaddisiisa rabbiin haa dhiisuuf malee akkasitti intini ta'anii barbaachisu bakka dhugaa rabbii akkasitti wannoo ta'uun hin barbaachisu nama dabbaraayyuu baay'ee nama dabbara namatti hin toluyyuu hundaafuu rabbiin haa laaffisuufi siras maal goonaa miti rabbuuntu isaa haa laaffisu wallaahi rabbiin haa laaffisuuf malee baay'ee rakkoodha ijoollee keenya akkasii du'aa inaa godhaan isin hin jedhan baay'ee tokko aaree dhufe dhugaa irraa dubbachuun illee natti hin tolu beektanii gaafa aaru gaafa keessi koo gammachuu qabu gaafa inni waan biidoo gammachuu hojjetu malee gaafa akkasitti taakkeeffatanii natti hin tolu dhugaa rabbi irraa hojjechuun nan baree madhiisa ammatu hin dabbaramu ka'ee ijoollee gayyaasee qorfaa ijoollee keessatti hojjechaa qorfaa obboleettii koo keessatti hojjechuutti jira dhugaa rabbii hedduu tokko na aarsee jira hundaafiyyuu du'aa godhaafillee isin jedhaanaafillee du'aa inaa godhaa boran deema waan ta'eef Itoophiyaatti wal agarraa ijoollee keenyaa isinillee nama dalagatee dhufuu rabbiin isin haa godhu viidiyoos ni waraaba rakkoon hin jiru waluma bira jirra waan hundaafu